Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala fayyaa Jawaar Mohammed ilaalchisee oduu amma nu dhaqqabe qabna. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsachaa jiraachuu maatiin isaa OMN itti himan. Maatiin Jawaar Mohammed Jawaar dubbisuu yeroo dhaqanitti nu waliin dubbachuu hin dandeenye jedhan. Fuulli isaa dhidhiitee jiras jedhan. Dhaabbatee nu wajjin haasa'uuf yaalus sababa ijaajjuu yookaan dhaabbachuu dadhabee fi ofirra gadi taa'ee jedhan maatiinsaa. Nutis rifannee sababa isaa warra mana hidhaa kana eeganii irraa qorachuu yaalus itti milkoofnee jedhan maatiin Jawaar Mohammed. Maatiin Jawaar Mohammed kaleessaaf eengadda Jawaar Mohammed fayyaa guutuu akka qabu dubbatu. Maatiin Jawaar Mohammed har'aa sababa maaliitiin fayyaansaa akka akkas ta'ee baruu hin dandeenye jedhan. Maatiin isaa yookiin maatiin Jawaar Mohammed yaada nuu kennaniiru akka itti dhiyaata. Ani obboleettii Jawaar Mohammed obboleessa fayyaa kaleessa qaama keessan dhukkubaa jechaa ture. Arrammoo akka maleetti hammaatee fuulli isaa dhidhiitee jira. Ani ogummaan dura arkuu rifadhe rifaatu keessa dhugaa waan dubbadhu hundaa wallaalee si dhahanii jeeni hanga fuulaa uffata uffatee jira. Maali si dhahanii jennaan lakkina dhoyinee na dhukkubaa jira jedhee jechuma tanaa gaafii hangaa fadheef deebisaa inni naa kennuuf hangam dadhabee sagalee takka baafata. Bakka fuulaa qaama waan takka dhidhiitee jira akka malee dhukkubee jira. Miilaan oguu nyaata nurraa fudhatee achi deemu akka lafarra harkisaa deemaa miila kaafachuu hin danda'u. Dadhabee nama bakka qaamni hedduu dhibamee laaffati tokko ta'ee jira. Hedduu dadhabee jira. Wanti jiru hedduu nama sodaachisa. Kaleessa na dhukkuba jaa garuu humaa dhiitoyni kun hin jiru. Kaleef eengaddaaf keessi koo gaarii miti xiqqoo na dhukkubaa jira jaa. Arraa garuu ka addaati fuulli kun nama sodaachisa. Gulaaltu dhiitee jira. Hedduu wanni jiru haalaan nama sodaachisa. Ani beeku sodaadheetiin jira hedduu. Mana yaalaa hanga ammaa deemeen jiru. Doktora mana yaalaa hin geeffamne doktora ofii isaatiif qabullee galchuuf hin dandeenye gaafii irra deddeebi'ee gaafatee ture. Ilaa ammaatti hin galchinee fi ka isaaniitiin illee hin yaalamne hanga ammaa osoo yaalan argatiin daranutti hammaatu jirti. Inuma ani maaliin shakka waa nyaachisuun oolan namni fuulli isaa akkatti ni ta'u. Waasumma wayiiti malee nama summi waa summeessa wayiitu jira malee akkana fuulli ni ta'u. Dawaa nuti yeroo biraa garaadhaaf maal jedhee geessinuufi jira ture ka doktorri isaa ajajeef mana keessa. Tokkichuma yamanii fi isumaa'u dawaa san fudhatee ala kaama. Ularra kaayama eega inni ganama fudhateeti achuma ala ta'a. Dawaan mana keessa ol hin seenu. Dawaa sanuu shakku amma dawaa isaan ala kaan dawaan akkamitti isaan irraa fudhaniiti balbala irra ta'a. Asan keessa waa godhuun oolan bakka summi maarra fuulli isaa akkasuma fakkaata malee namni guyyaa takkatti akka dhibamee lafa hin ga'u. Akka takkaa jiruu isaa keessa dhibamee hin beeku dhibee akka ammaa kan. Takka akkatti harka kennatee illee hin beeku Jawaar. Takka waan xiqqoo tanaaf nama laaffate akka lafa kufu hin turre. Garuu ka ammaa kun waanuma addaati. Rabbummaan haadha qabus malee hedduu ulfaata hedduu. Yaa ummata Oromoo osuma ijaana gartanii osuma akkatti ilaallu har'a boru osuma jennu osuma har'a akkana goonee boru akkana goone osoo jennu osoo walii galuu dadhabnee waan takka godhuu dadhabnee Jawaar mana hidhatti dhiisne boru lubbuu isaa dhabuuf deemna. Gaafa san immoo mootummaan silaa kanuma beeytanii akkana ta'e sababa akkanaatiin akkana ta'e jechuuf deema. Hanga lubbuun isa dhabnu callifna. Yaa ummata Oromoo taa'a. Inni kan akkanan turre siniif inni akkanan turre ummata isaatiif akka malee dhaabbataa ture ni beeytanii kanaaf sinitti himu. Yaa ummata keenya lubbuun isa dhabuu enna. Ummata nu dhaqqabaaf inni sin abdatee rabbi biyya galee. Maaliif jal'iftan? Maaliif jal'iftanii ilaaltan? Maaliif teeysan? Please kaa kanumaan jaa. Mohammed akka obboleettiin Jawaar Mohammed fi maatiin Jawaar Mohammed jedhanitti Jawaar Mohammed mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsatee jira. Sirriitti dubbachuu hin dandeenye, dhaabbachuu hin dandeenye, fuulli isaa dhidhiitee jira, hedduu dhukkubsatee jira jedhu maatiin.
Egaa uummanni Oromoos Jawaarii fi akka qaqqabuudha maatiin yookiin obboleettiinsaa kan dubbatte. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya haala fayyaa Jawaar Mohammed hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Akkasumas abukaatoo isaatii fi namootatti dhiyeenya qaban hordofnee kan haasofsiifnee hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammas nu wajjin tura.